kun raadiyoo Nuural Hudaati. raadiyoon Nuural Hudaa sagalee ummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii muslimaati. Nuural Hudaa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى. الحمد لله غرغرس ربي قداتين سغنتاتين ينتر رجب سدي بركم توقفي دي باوري فافتم توقع كلاكو سجرا فبراير دي دمي توربة بركم لما في دي مكلاكو سملاديا تكاهو قران دلكو دسجل بركم لما في كل لما كلاكو سبيه كينيات سنف دهاتو سغنتا قويا كميسا قبني دي هنجر qophiileen sagantaa har'aa keessatti isiniif dhiyeessinuu qophii gaachana islaamaa jaarmaya bultiitii fi barnoota qidaa qulqulluuti. Jalqaba irratti odeeffannoo abbaasuun dhageessuu ni galla. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Babaarukaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nuural Hudaa gabaasa odeeffannoo Febraarii 27 2020 sanii dhiyeessaa namni sanii dhiyeessulleen Abbaas bin Islaam. odeeffannoo teentaadhaatti komii majlis federaalaa irra ka'aa jiru dararaa barattoota musliimaa man barumsa godina Arsii aanaa Roobee magaalaa Roobee gahuu jiru namoonni 63 yakka sarbamiinsa mirga namummaa fi malaammaltummaan shakkaman himannaan isaanii adda citu Itoophiyaan marii hidha gabbaa'e kan Washington DC karoorfame irratti hirmaadhu jechuu isii haleellaa shororkeessitoonni hinduu musliimoota irratti raawwachuu jiranii fi saffisaan tamsa'aa jiraachuu dhibee vaayirasii kooroonaa irratti qindeeffadhee harkaasanii qaba namni sanii dhiyeessulleen Abbaas bin Islaam. odeeffannoon keenya qaraamataa komiin majlis federaalaa irratti ka'uu cimee tuffee jira jedhe hawaasni musliim biikeenyaa barkum 2004 akka lakkoofsa biikeenyaatti irraa kaasee gochi seera alaa hooggantoonni majlisaa raawwatanii fi jiddulixummaa mootummaan amantaa keessatti taasisu balaaleffataa ture. Yeroo kanatti koree furmaata barbaaddu hawaasa musliimaa dabalatee namoonni quuqam qaban hedduun hidhamuun akkasumas namoonni hedduun wareegamanii namoonni hedduun ammoo miidhamuun ni yaadatama. Jijjiiram siyaasaa biyyattii keessatti waggaa tokko dura argamu hordofuunis hooggantoonni majlis duraanii mootummaa waliin ta'uun uummata musliimaa hiisisaa fi ajjeesisaa akkasumas qabeenya hawaasa musliimaa saamaa turan aangoo irraa kaafamuun majlisni ce'umsaa ji'oota jahaaf turu akka hundeeffamu jechuun walii galamee ture. Uummanni dhaabbata ofii isaa kan musliimoota walqixxummaan hammatee qabatu hundeessuuf wareegama lubbuu kaffalkuun illeen ji'oota jaha booda hooggantoota ofii isaaf barbaade filatuuf abdiin eeggataa turullee waggaa tokko guutuuf wanti jijjiiram tokkolleen hin jiru. Torbaan dabre keessa hooggantoonni majlis waliigalaa magaalaa Finfinnee duraanii qabeenya hawaasa musliimaa saamaa fi hawaasa musliimaa mootummaa waliin ta'uun dararaa turan hoteela Haayikanitti walgahii geggeessuun majlis waliigalaa magaalaa Finfinnee seeraan hundeeffam jigsuuf mari'atan. Kan mordofuun hooggantoonni majlis magaalaa Finfinnee haaraatti hundeeffam kun qaamni dhimmi ilaallatu rakkoo deemuu jiru kan akka dhaabsisu akkasumas majlisni federaalaa dhimma kan keessaa harka akka fudhatu gaafatanii turan. haa ta'u malee majlis federaalaa gochi seera alaa kan dhaabsisu maannaa waajjira majlis magaalaa Finfinnee seeraan hundeeffam cufuuf Febraarii 23 2020 waajjira majlis federaalaatti kan xiinxalaa turan ta'uu dhaga'ame. Dargaggoonni magaalaa Finfinnee oduutan dhaga'anillee walitti qabamuun gara waajjira majlis federaalaa dhaquun hooggantoota majlis federaalaa Muftii Haji Umar Idriisiif Dr. Jeelaan Haji Kadiriif gaafiiwwan qabxii 5 qabu dhiyeessuun gabaafame. Gaafiiwwan isaan dhiyeessan jidduu yeroon isin akkan gorturtan isinitti kennam jija dabree jira. Maaliif filannoon majlisaa hin geggeeffamne? Maaliif hooggantoota majlis duraanii uummata dararaa turanii fi qabeenya hawaasa musliimaa saamuu turan gara aangootti fiduun barbaachise? Maaliif hooggantoonni kunniin seeraan hin gaafatamnee fi gaafiiwwan hedduu birootis kan dhiyeessan ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Odeeffannoon tintaan godina Arsii aanaa Roobee magaalaa Roobeetti barattoota musliimaa sabab jilbaabaaf rakkisuun itti fufee jira jetti. Manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa magaalaa Roobee torbaan dabre keessa barattoonni shamarraanii jilbaaba uffatanii mana barumsaa seenuu hin dandeessan jechuun dhorkamuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Tarkaanfiin barattoota shamarraanii jilbaaba dhorkuu kun mana barnoota sadarkaa tokkoffaa torbaan kanas kan itti ta'uun dhaga'ame. Oolmaan guyyaa har'aa mana barumsaa lama irratti jechuudha. Mana barumsaa lama keessa mana barumsaa lama nagahaan oollee mana barumsaa tokko irratti immoo rabshaan akkuma itti fufetti jira har'as jechuudha. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa kan lakkoofsa tokko warroota yuunifoormii diimaa uffatu san jechuudha. Mana barumsaa mallasanyaa kan jedhamu san irratti guyyaa kaleessaallee akkuma dhaabatanitti oolanii guyyaa har'aallee akkuma dhaabatanitti oolan jechuudha. Ol qabaatumaan oolan. Himanni namoota 63 kan sarbamiinsi mirga namummaa fi malaammaltummaan shakkamanii adda cituun ibsame.
Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa ibsu guyyaa salaasaa baaseen himanni namoota 63 kan yakka malaammaltummaa fi sarbamiinsa mirga namummaan shakkamanii dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalamaa jiru addaan cituu beeksise. Dubbii himaan abbaa alangaa waliigalaa federaalaa obbo Zinaabuu Tunuu namoonni 63 kunniin namoota yakka malaammaltummaa sarban mirga namummaa ajjeecha hangaa'ota mootummaa olaanoo waxabajjii 22 akkasumas hokkor Sidaamaa fi Beenshaangul Gumuz keessatti muudatanii walqabatee warri himatamanii jedhe. Itti dabaluunis warri kun yakka kan hoogganuu keessatti gahee kan hin qabnee fi qoodii yakka isaanii gad aanaa akka ta'ellee dubbate. Odeeffannoo tintaan ammoo Itoophiyaan marii dhimma hidha laga Abbaay irratti marsa kan geggeessuuf karoorfamerra kan hin hirmaanne ta'uu beeksistee jedhe. Mariin hidha laga Abbaay ilaalchisee Itoophiyaa, Masrii fi Suudaan jidduutti jaarsummaa Ameerikaa fi Baankii Addunyaatiin kanaan dur jalqabamee ture. Marsa xumuraatiif Feebruaarii 27 hanga 28 2020 Waashingtan DC'tti beellamamuu gabaasuun kennee yaadatama. Beellamni marii ammatti qabam kun kan isdhumaa fi kan waliigalteen xumuraa itti mallatteeffamtaa jedhamee ture. Haa ta'u malee ministeerii bishaan jallisii fi inerjii Itoophiyaa dhimma hidha laga Abbaay ilaalchisee biyya keessatti qaamolee dhimmi ilaallatu waliin marii barbaachisu waan hin xumuriniif marii marsaa kanaa irratti hirmaachuu akka hin dandeenye ibsuun ministeera maallaqa Ameerikaatiif xalayaa kan erge ta'uu gabaafame. Kanaan durallee akkaataa hidha laga Abbaay ittiin bishaan guutamuu fi gadhiifamuu qabu irratti mariiwwan gaggeeffaman waliigaltee malee xumuramuun isaanii ni yaadatama. Kan dhaggeeffatu jirtan odeeffannoo raadiyoo Nuural Hudaa Feebruaarii 27 2020 karaa saatalaayitii fi feesbuukaatiin kallattiin isanii tamsa'aa jirtudha. Amma immoo odeeffannoo biyya alaa irraa argan isan dhageessisa. Haleellaa finxalleeyyiin amantaa Hinduu Musliimoota irratti raawwatanii namoonni 25 ajjeefamanii 200 ol immoo madaawan. Paarlaamaan Indiyaa dhuma waggaa dabree irratti baqattoota biyyoota ollaa irraa gara Indiyaa seenaniif lammummaan akka kennamu seera ayyaam raggaasise. Seerri kun garuu baqattoota amantaa Islaamaa hordofan Musliim kan hin hammanne ta'uun isaa biyyattii keessatti mormii cimaa kaasee ture. Seera lammummaa labsame ilaalchisee mootummaa Indiyaa Nareendra Moodiitiin durfamu kan olaantummaa amantaa Hinduu fi sabboonummaa Hindoota akkasumas jibba Islaamummaa leellisuun beekamu irratti hiriira mormii cimaan ka'ee ture. Mormiin kun magaalaa guddoo biyyattii New Delhiitti alhada dabrerraa kaasee haaraatti jalqabamee jira. Hiriir mormii guyyoota afuriif magaalaa guddoo New Delhiitti gaggeeffame hordofuun walitti bu'iinsi deeggartoota mootummaa Nareendra Moodii fi namoota seera lammummaa labsan morman jidduutti kan uumame yoo ta'u, walitti bu'iinsi muudateenis namoonni hedduun miidhamuun gabaafame. Deeggartoonni mootummaa Nareendra Moodii fiinxalleeyyiin amantaa Hinduu kunniin naannoo Musliimoonni hedduminaan jiraatan kanneen akka Karaawal Nagar, Mawujpur, Banjupura, Vijay Park fi Yamuna Viharfaatti haleellaa raawwatanii namoota 25 ajjeesanii akkasumas namoota 200 ol ammoo madeessuun gabaafame. Akkasumas fiinxalleeyyiin amantaa Hinduu kun masjiidota magaalaa Delhii iddoo garaagaraatti argamanillee ibidditti qabsiisuun guban. Hagari ammoo gubbaa bahanii minaaraa cabsanii mallattoo amantaa isaanii itti fannisan qabeenya hawaasa musliimaa hedduullee barbadeessanii gaafillee saaman. Miidiyaalee hawaasaa irratti viidiyooleen musliimoon fiinxalleeyyii Hinduutiin haal sukkanneessan ajjeefamanii fi manneen jireenyaa fi daldalaa gubaman baay'inaan raabsamaa jiran. Aktiivistoonni hedduun #Delhiin gubachaa jirtu jedhu maxxansuun deeggarsumnoonni nageenyaa gareewwan badii kanaaf godhan balaaleffataa jiru. Haleellaan kun yeroo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp daawwannaa hojiitiif Indiyaa dhaqee achi jiru raawwatame. Tiraamp haasawa achitti taasiseenis fiinxalleeyyii fi shororkeessitoota Islaamatti duuluu qabnaa jedhe. Haasawni isaa kun immoo fiinxalleeyyii Hinduu onnachiisuun kan badii kanaaf kakkaas ta'ullee ibsame. Barkum 2014 irraa kaasee eega paartiin fiinxalleeyyii Hinduu kan Nareendra Moodiitiin durfamu taayitaa Indiyaa to'ateen booda dararaan musliimoota irratti raawwatamu kan ammaa ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Odeeffannoon teentadhumaa dhibeen vaayirasii kooroonaa addunyaa irratti saffisaan tamsa'aa jira jetti. Dhibeen daddarbaa hanchi lamdur Chaayinaa keessa ka'e addunyaa irratti saffisaan faca'uu jira. Sabab dhibee kanaa daldala addunyaa hedduutu addaan ciiti biyya hedduutu sabab soda vaayirasii kanaa daangaa walitti cufuu jira. Haga ammaatti yoo xiqqaate biyyoota 40 keessatti argamee jira. Lafitti mataa ka Chaayinaatti haga namkum 80 olittuu dhukkub kanaan qabam namkum 2717 akkuyyaa kaleessaa lubbuu dhabe. Chaayinaatti aanuun Kooriyaa Kibbaatti namkum 1595 qabame. Nam 12tu lubbuu dhabe. Achumulla Kooriyaa Kibbaa Jaapaanitti ammoo nam 855 qabam nam 7tu lubbuu dhabe. Ardii Awurooppaa keessaa Xaaliyaan tamataatti nam 400tu qabame namni 12 ammoo akka nam kaleessatti lubbuu dhabe. Dhukkubii kun diqqaa guddaa hiyyeessa durees qondaal moraayyaa osoo hin jenne nam baheen cuuf muxuroo godhuu jira. Iraanitti ittaana ministeer fayyaa fi miseensa paarlaamaa tokko dabalatee lammiileen vaayirasii kanaan qabaman nam 139 namni 19 ammoo lubbuu dhabee jira. Walumaa galatti biyyoota baha jiddu galeessaa 11 keessatti mul'atu himamuu jira.
Afrikaa keessaa Aljeeriyaa fi Masriitti namni tokko qabam haga ammaatti namni du'e hin jiru walumaa galatti guutuu addunyaatti lafa 40 olitti himamaa jira namkum 81 olittuu qabamee du'aa fi jireen jidduu jira akka guyyaa kaleessaa namkum 2798 olittuu sabab dhukkub kanaa addunyaa irraa godaan mootummaan Saawudiilleen soda dhukkub kanaa irraan kan ka'e kalees galgal irraa kaasee imal sirna umraatiif garasitti godhamu yeroodhaaf guutumaa guutuutti ugguru labsi. Hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa irraatti qabnu kanumaa qophiiwwan keenya kaafan oliin turtii gaarii qabaadhaan asumaan nagasanii dhaamadhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hayyee buleessa keenya Abbaas odeeffannoo nuuf dhiheesseef galata guddaa argadhu siin jenna. Rabbiin sirraa jaalatu. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma gama qophii jaarmee bultii Islaamaa tarkaanfanna. Murtii dhaddacha jaalalaa Dr. Lu'aal Islaam tunuuf dhiheessaa itti dhihaadha. Dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisii halaala qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد أبولوان دقيفتو تهردفوتا تي في نور الهدى دا خيساو بروغراما ددتش جاللا وهم درا بكم جرتنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيانا تيسن تقمخي يقيسي إيانا أكار ما قديتي أكجو أبليس خين يخون فدي ربيتين أن انتلتا كار كرديتين بي عرباتنا خيستي أسمت والفوني والجنجراتشو تري جارتين تيتون نما إيمانا ليك أبونا مقاري قروتو أمو حق ربي والجنجرات داجي والجنجراني أمو خرقرتي اسم بياتي في الرادي بيت أمو جارتين تيتوني هالي اسم كبدو خيسا نما هدو آرو haalli sawwaan irraan jijjiiramaniif akkuma dhayxeetti namni dura isii waliin dolte haadhatiyya akkasit duuba gaa haati tiyya intaltitu waa siin taatu firraa gaggeeysii naan jette anis gaa akkasittiin yaada haadhatiyyaa tana fuudhee silkii isitti bilbilee waan haati tiyya naan jette itti odeeyse deebisaan agoote jaartiin tiyyatun duuba deebisaan isiidha yaabo eegaga dubbiin akkana taatu taati ani sittin himatini isiin kana himattu taati eega atilleen yaaduma haadateetii fuutee natti hajarjartu taati haala kanarratti asillee wajjin jiraachuu hin danda'uuna atillee wajjin jiraachuu hin dandeenyu eega gartee kana yaaduma warra isaanii fuudhee sammuu saatiin hin deemne sammuu nama biraatiin ka deemu taate hayyee ani firraayuu na gaggeessite hoohiinaan jette. Hayaga eega kastaate filannaan kee kana taate si gaggeesseen jeen maal jaaree obboleessi keenya kun amma akkanaan jee jaartii tiyyatanaani hiikaan tiyyatuun hiikaa ja'amtii deebisaa waa hunda dura waan nama ajaa'ibsiisurra rakkoo isiin himattu kana akkanumatti lafa dhiisee wal'aansa barbaaduu maletti jaartii tiyyatana hiikaan tun hiikaadhaa jechuun gaafiin isaa tunis waan nama ajaa'ibsiisu ta duraati obboleessa keenya yoo ati gartee jaartumatee duraanuu firraa fageessu firraa isiirraa gartee qulqullaa'uu ka barbaaddu taate jechi kee hukmii shari'aatti hiikuma jechi kee hiikum hukmii shari'aatti hiika garuu wanni gartee sirraa hafe hoggaanii fi yeroo hoggaanii fi jaartii teetiin si hiike jettu tana xuriin laguu heeydiin si jirtii jii gaafadhu firraa yoo intalti tunii khagartee xuriin laguudhaa ittiin jiraanne taate jaartii teef deeffadhuuti hamma isiin xaarattu eegi yoo hoggaanii fi isiin xaarattee booda murtiin tee isuma tana firraa gaggeessu duraanuu biyya gaggeessite kaayoon tee yoo kanuma taate isii xaara qabdu ka isittiin dhihaanne ka wajjin ciifne isii xaaraa qabdu gaggeessi intala namaati mirga guutuu qabdi ilmoo tee fuutee garattiin gabbahuudhaaf
wanni isi rakkee hin jiru jechuudha. Garuu obboleessa keenya waan sin jennu jahaati mana keetii tumbartan duraan faarsaa turte intala imaana qabdu jechaa turte duuba. Odoonii fi guyyaa gaggeessitu warra isaanii bira warra keeysan bira buusuu dhiiftee odoonii fi warra isaanii bira buufte takkaayuu mana gootee fi kireessitee fi mana sii buufte rakkoon tun takkalleen akkan dhufne beeki. Rakkoon duuba warra keeysanii fi isin jidduu ta'e bultii ta'eetii fi jaartii ta'eetii jidduutti argamte tuni sababaa isiin isaan irratti buuteef jecha. Haa ta'u walumaa galatti wanni seedhaamnu yaa obboleessa kiyya irra hedduun dhalaa miidhamaa jiru dhalaa warra isaanii bira buuse. Ha gurbaan warra isaanii bira buuse jechuudha. Warra isin irraa dhalatte miti. Intalti tun akka gartee hiikkaan feene beeki. Isin hiikkaan barbaaddu. Siitu hiikkaa tana fedha. Ati dummoo arra gartee dhaamsa haadhateetii fuutee intala tana yoo hayitu taate. Borullee tabiraa fuutaa borullee akkasuma iftaanillee akkasuma intala dhalaa namaa wajjin akkan jiraanne beeki. Yaa nama gartee warra fi wajjin nagayaan jiraachuu feetan cuftii bakkuma jirtanittu warra keeysan warra isaanii irratti illee buusina. Warra isaanii irratti isin irraa dhalatti illee buusin hamma dandeessuuf bootaa godhiif. Ammoo bootaa godhuuf manallee yoo jaaruu hin dandeenye kireessiif yoo kiraa hin dandeenyellee haga gartee mala godhattu warra isaanii biratti dhiisuudhaatu jiruu teetiif sirra gaarii. Tanaafuu jarjartee jaartii ta'e tanan fageessini akkaataa gaafa duraa CVC walitti dhufte laali. Akkuma reefu sinjee jaartiin ta'e yeroo san keessatti yoo xaaraan qabaanne haadha mana keetii deebisi. Achi boodaan itti rafi ilaali nama aqlii qabu cufaan marihadhu karaa irra caalu rabbiin si haa filuu siin jenne. Iyyannaan itti aantu akka jettu obboleettiin teenya takka. Eeganaa fi abbaan mana kan kootii wal dhabuu eegallee amata lama geenye. Garuu ana alaan jira inni biyya jira. Abbaan mana kootii kun yoo namni haala hammaatu taate akkasaan jiru. Garuu waan badii inni qaburraa takkanaa jee isinitti odeysu hin fadhu. Ammoo rakkinaan gartee isa wajjin obsuun dandeenyerraa garii isiniif himuudhaaf yoon hin himne wallaansi kan koo hin jiru. Duuba abbaa mana kiyyaa kana dogongora hamaan hedduu irratti arga. Hoggaan waan irra arku kana aboo wanni kanaa kun waan rabbiin hin jaalanne dhiisii hoggaan juun yaa addeetii yaa arra boodettiin deebuu dhiifa manaa godhii naan jaa garaa laafeetumaan irra kutaaf. Arraas sanuma boruus sanuma iftaanis sanuma torbaan hin baatiin amata waan guddoon isarratti argu keeysa haala munaafiqaa qaba. Aboo obboleessa atiin kun nama akkanaati. Haala kana qabda jee nam tokkotti illee gabbaasee sin qaanyeessin. Waanin sin juu kanan fudhattu hanja manatti goota. An haala kanatti si wajjin jiraachuu hin danda'u firraa na gaggeessi. Mata addaan haa qabannu wahuma takkallee waan sirraa qabullee yoo jiraatte waa takka sirraan fedhu huccumaan manaa qabullee yoo feetellee siif hin dhiisaan jeen duuba. Yaa obboleettii teenya waan sin jennu haala jaarsi kee qabu kana arra'aan tana eega isarraa waa arkame odeysuun sirran turre. Odoonii fi isaa wajjin bultiin jaarre karaa cufaan tottoo'achuun karaa cufaan namarraa beekumsa fudhachuun sirra ture. Tanaaf nabiin keenya akka alayhi salaatu wassalaam إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. حديث براخيست وأمانة جينما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دران سر تري خرانا ما في بيت تونس خرانا ما إسابي خوتينيس وان كان دران فر خيس برون قرو جرجرتي خراهي كات تدي مندرة ركو إنك أبوتنا خرا ورسانيتي مانجين تلميسا ورخيسني وجين ما مرياتين قران شفتي يوني في إني هالك أبو خنرة هالا إن تلتد على جارسا وجين أبسون دن دين جخان أتلو استخانا يو إفن ججير هلام منك أغضي سيبنا سنلي على الراب دولار شني في شنتمي وهمتي هاتو هركا لفجلات إرقذيك عدير رام بربادين سوني دوركا ركوتي خرا ورخيسنيتين yoo inni biyya jiraates barbaadadhu kissii godhanii karaa mana murtiitti ka dhiheeysan
mana murtii hoggaan sinju mana gartee bulchiinsa mangistiitii miti qaadii shari'aaf kaayame irratti rakkoon teetuni furmaata haa godhattu duuba namni iddoo isaatti wal diddaa hin jirre addunyaa tanarra hin jiru obsaan jarjara maleedhaan waan kana sirreeffadhu wanni inni qabu waan gartee diins keetillee miidhu kasaallee hamiidhu ka wajjin jiraachuu hin dandeenye yoo taate karuma jenne kanatti furmaata barbaadi. Gaafiin itti aantu akka jettu obboleessi keenya tokko akka jiru. Anaa fi haati mana kiyya akkuma rabbiin jaalattu wal fuune. Anilleen duuba isii tanniin jaaladha isiilleen na jaalatti. Duuba haati mana kiyyaa kuni guyyuma keessaa lafa haatee abu ani haadha abbaa kan koo yaadeeti warra keenyaan dhaqee ilaaluu fedha. Duuba biyyattiin deemanaan jetti. Gaafa kanaan duuba ani duraan dhaabbadha. Yoo hagartee biyya dheexu taate natti asin deebiini achi qubadhu achittiin si dhufa achi wajjin jiraanneetiin as deebi'an jeen. Yoommoo ha asiin deebi'u jettu taate arraas boruu sitti deebi'e simaanin jaa biyya dheqeetiin as deebi'a kana sammuu ta'e keessaa baase. Anumaa si dhufaan siin je wajjin achi jiraanna. Lakki na wajjii sin deemini anumaatu dhaqee biyya dhaqee as deebi'aa naan jetti. Duuba tanaaf jecha yaa obboleessa waan ni dhaamsa see dhaamnu isillee yoo biyya keessa jiraachuun feene taate biiti sun biyya siiti. Rakkoon guddoon ta duraati namni tokko kan alaa warra isaanii bira ala bahu dhiira tahuu dhalaa tayuu namni hedduu warra isaanii irraa fagaachuu hin dandeenye ka isaan yaadu dhalaadhaa beekati laal. Dhiirti gara jabaatti intaltitu warra keenyaa yaadee yoo jettu taate wanni sirra ture eega isii warraan dhaqa jettu taate kurfeessitee ifiifis kurfooytee isii wajjin deemtee warruma isaanuu laaltee warra keeysanii fi warra keeysaaniitis dhayxanii manguddoo gammachiiftanii deebuudhaatu isinirra ture. Garuu yoo isiin lakki ani kophaan deemuu fedha jettu taate ta duraati bakka tana keessatti sirrii wahii jiraachuun mala. Intalti tuni odoo ati hin fuudhin taatu odoo eega ati fuute yoo carraaqqattu taate waa ergitee biyyatti waa dachii bittee yookiin mana bittee waan san sirreeffachuudhaaf deemuu siin mala. Warri isaanii silkii itti godhaniifa waan kana si kurfeessine hoottu sirreeffadhu faa jechuudhaan mala. Tanaaf jecha yoo diqqoo gartee waan si qeeqxu kan gartee isi kanarraa waan kana keessatti sirrii tana beekuu akkam feeneef kadeemuu feetu taate hin beeytu silaa wanni sirra ture dura isii tana wajjin gatteeysee haasawa jaalalaa fi gammachuu haasoytee kana keessatti sirrii tanarraa baasuudhaatu sirra ture. Haa ta'u walumaa galattu wanni jennu obboleettii teenya wanni isiidhaan jennu yaa gabreetti rabbii ati gartee jaartii namaati. Jaartiin namaa tuni rabbii waan dirqama sirra godheetu jira. Sun ajaja isaa bakka dhaquu feetee fi waan silaasi oofuus waan booda gartee inni alaa dhagahu jiraaturra dubbii keeysa ibsitee dura lafa keeysee kana keeysa duuba isa amansiiftee waan biyya dheexuuf san mul'isuudha qabda. Garuu irrinni diinillee si jira. Akkanuma lafaa kaatee kophaan tiyyaan deema jechuullee sirratti dhoorka. Rakkinnillee yoo nama jiraate furmaanni wal mirihachuu keeysaniini arkam. Imaltuu intalti dhalaa takka hukumi shari'aatti kophaa sii deemuun dhoorka. Tana waan ta'e jecha namni tokko wajjin jiraachuu fedhu idduu isaaniitti mariin idduu isaanii jiraachuudha qabdi. Tanaaf jecha dhaamsi dhaamnu maali amma gabaabinatti obboleessa intala tana rakkoo sii gatteessisii wajjin haasawi yoo wanni haalli isin gargaaree wajji deemuun kamalu taate wajjin deema. Yookaan ammoo dubbii dhugaata jirtu keeysa barii akkaataa isii matumaanuu deemtanii waliin biyyatti galtan mala godha wanni gartee takkalleenu mariin maletti akkuma ja'anittu dhuufuun marii qabdullee hin ajooytuu jan isiin numa ajooyti haguma gartee dhuufuun na jira niin dhuufaa funyaan qabadha namaan jettu sani humniti ajaarraa deemti duuba. Tanaaf jecha obboleessa keenya idduu keeysanitti wal amanuun sirrii walii tiisuun idduu keeysanitti haa jiraatu rabbiin akkarra caalu isin haa filu.
قافين اتأنتو أكجتو أني أبليتين يتكاجا رب جار سقارين آخر نجتي هل سالم بريدة نجالتها أن اللي نكاني سجالت أمو أي بين قدون إنك أبو تكو مجتي مي أسكن نقاتك كتي duraan illee faarsitee faaruu qarxam goote booda waa fiduun kun istaajaa'ibaatii duuba akkanattiin aarra jechuuf illee inni mala inni si beekee maali rakkoon saaree harka jabaata harka jabeenyaa miti akka gartaa namaa udaan saallee namaan qudhu hajaan san garte hajaan sun harka jabaata maallaqa kana hedduu jaalata maallaqa lubbuu isaatiif illee biraa du'a haadha abbaa isaa yaadachuu dhiisi duuba ani kuni akkanuma wajjin warra keenyaan gargaaruu fedha warra keenya qofaami ka inni quban qabneen warra isaaniillee gargaara takka teetti rabbi haa heddummeessu hoggaan warra keenyaas nin gargaara keessanillee baran nin gargaaraa juu mee atilleen narraa qooda fudhuuti hujii tiyya tanaan gorfami waan kana biraa duutaa boru ilmaan kee ha guddatu sitti gartee laallatanii harka jabaan jabeenya kana baratanii gargaarii hoggaan juun toluma naan ju firraa booda as garagaleetiin tasaa itti dhiisee mataa kan kootiif warra keenya dhoysatti gargaaruu eegale tuni takka tan lammeeysaadha taniin irran kunne jette nama tokko yoonii fi aarsite dhiifama yoo jetteen dhiifaman beeyne nama ammas yoo si balleeyse dhiifama naa godhi hin beeyne duba kanaaf jechaan nama kana wajjin haala lamaan kana jechaan rakkadhee wajjin jiraachuu dadhabe mee maal naa dhaamtanii jetti obboleettiin teenya ta duraatii dhaamsa dhaamna obboleettii teenya namni gartee haala gaariis qabu ka hamaas qabu ka dhibbarraa dhibbatti haaluma tokko qabu ni diqqaata duuba namuu qabxinuma qaba garuu ati hoo gama keetii irrina qabdu tokko nimne maaliini sattartee badii silaa qabdu tasaa himtee arjummaa ifii qabdu warra isaaniitiif keeysanillee bira dhaabbachuu isuma kanaahu akka nama isarra beekuutti beekumsa rabbiin sii kenne qabda warran keenya kana haa gargaaru jechuun haala gaarii qabdu kanaatu badii silaa qabdullee sirra haqi walumaa galattu deebisaan tante yaa obboleettii teenya abbaan mana keetii kuni dura isa jejuu dura dhaloota isaa jala deemi maaliif nabiin keenya kijee alayhi salaatu wassalaam alcirqu dassaas namni kun hortee jala deema warra gartee leecalloo hammaatu jira warra gartee waan qaburraa warra beerasaa agabsu ka ilmaansaa agabsuu jira kana waan haaratti lakkaawin takkaahuu abbaan mana keetii kun nama miskiinummaa keessa ture waa arkate ta takkaahuu nama takka waa baratee diinirraa nama diinitti illee maxxanee waa baratu kayoo sadaqatan sadaqaan tun ajiri kanaa qabdi yoon sadaqanne ganamuu maleekaa nama abaaruu jira kan beene ta'uudhaan mala tanaafuu wanni sirra jiru nama kana karaa dandeemuun nama diin ka warra isaanii keessa jiru takkaayuu ka warra keeysan keessa jiru takkaayuu ka warra keeysanii fi warra isaanii irraa himiti kanuma biraa ka isaa wajjiin wali saaxiba darasuma tokko hagaltee galee diin qabu ka isaa wajjii wali saahibaallee haa ta'u haala kanaa kanaan isa yaami mana yaaminaa gorsi jiin warra keetii jaartii teetii si himaten jiiniin isin jidduu rakkoon akkan dhufu karaa kanaan haala bareedaadhaan itti dhiiftee namni hoggaa alarraa sii gorsu wanni kuni jijjiirama isatti fiduun insha Allahu ta'ala irra hedduu rakkinaa wanni deemuu wallaala namni tokko odoo beekumsa qabaate addunyaan wali qabee taa'uun kana boruu biraa hin du'a wajjiin hin awwaalamu warrumaan arra jibbu kanaatu addaan hirataan ittiin dhagamtu taak talammeeysaadha namni hoggaanii fi sadaqatu ganamuu maleekaa lamaatu samiirraa bu'ee warra waa kadhatuuf du'aa godha warra garteen kadhannees du'aa irra godhaa kanan beeyin sadeeysaan sadaqaan waan qabdu sii bara keeysiti akkaawuntii barakaa keeysa sii keeysi taanan beeyne jechuudha duuba tana wanni irruu kana fidu diin wallaaluudha nama diinin maxxanuu dhabuudha eega haalli gariin hajiraatu taate hanga dandeeysutti badii isaa qofa miizaanarra keeysee laalini waan inni qabu toltuu fi hamtus wal cinaa kaayi hamma dandeeysutti
karaa gaaritti ififillee yaami yoo sin dhageenye akkumaan jeetti nama ulamaa'iitiin gargaarsifadhu walumaa galattu warra gartee waan beekuu fi tadhagayee fi tatti nama gorsu walumaanuu itti fayyadamu rabbiin nu cufa nu haa godhu hamma deebisa akkanaatti walitti deebinu wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. Maashaa Allah sheekh keenya kabajamaaf jaalatamaa Dr. Luwaal Islaam rabbiin isinirraa haa jaalatu umrii keessan nuuf haa dheereessu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Nuurul Hudaa sagantaa 560ffaa tan guyyaa akkamiisaa kallattiin isiniif tamsa'aa jirtudha. Gaachana Islaamaa har'a qophii haaraa eegalla. Hubannoo addaatiin kan beekamu Ustaaz Numaan Alii Khaan barumsa ajaa'ibaa tokko mata duree mu'ujizaa Qur'aanaa jedhuun qopheessee ture. Hubannoo ajaa'ibaa kana nutis gama afaan Oromootti hiiknee isiniif dhiyeessuu eegalla. Ammas turtiin keessan gaachana Islaamaa wajjin haa ta'u. Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu. Gaachana Islaamaa. Sagantaa kana keessatti gaafilee aduwwiin musliimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan musliimoota ittiin dhamaasuu fedhaniif deebisaa quubsaa hayyoonni Islaamaa deebisan afaan Oromootti hiiknee isiniif dhiyeessina. Gaachana Islaamaa. Gaachana jajjabaa ofiin itti fannu. Karaa lafaa irmi waliin barsiifannu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد الحمد لله I'm really glad all of you were able to الحمد لله هند خيسان خرات ترافيكان هجوج أمي خاني برد برتني أسيت أركمو خيساني في الدون قمدي أما كيناهم فيدمن قروا ما شاء الله بيتي سنتنا خران هالان شفهما إن شاء الله يرون أسيت ولين دبرسينو أمو يرو ملكي أكن افتاتون هوا سببات ترافيكاتيف تقو بودا آني جلقبوف تركم نجر تهولي بودا آني جر جئي وانين اسم برسيسو في دقباب سين ديسو يو تقاتي ساعتك كافجنا فيدميتني سنف ديس إن شاء الله وانين الرئيسيني في مديمتن هنده همي في طولاف ساعتك كافجنا برباجسا هيه ما تدري أرر راسوف ديمن أن يتبيخ سبب نساء نمبيخ نمني بيخو جرا معجزة قولبي أو معجزة قولبيتي إيه واي إسلام مرة سوف ديمن هيه ونينين أنا هلكنا الراجل كبرتي إسنتي مفيد ركودا ركون سونيستا مسلموت هدوتي مسلموني هدون خيستو يرو أماتنا ورا مسلمان تهين ولين واي معجزة قرآنات والقبتي مرمي خيس سينا قرآن ربي براكو فالوفودان ده أكنا في أكس ججانا مسلمان تهين التيمان فكينيا فحالا خنانا مسلمان تهين ولين هاسوان واي إسلام ماتين ستيما لال قرآن كتاب عجائباتي معجزة هدو يفخيسا قبا هندي سيتو لغاته سيفي مركنيس جاني هاسوان حالا خنان يوجل قبن والفلميتو تفوف حالا خنان نما مسلمان تهين التواء معجزة قرآن هم ركو قدودا سبب ندرا نمني توكيو والمرمت سين يادنا مخاني رجيفة ديتين الرافور رجتشاي تنسين وان نمني براجعون هوتا مداف جتش مرمين جلقبو مرمت خنسين نما فعلا خيداب بتسموها تودافي خنافو يوم وهمتلي بروكمتين ديبي انا مخنموه قبا كان جورت يادويت ديبي سا اكمي اسافها خنو جتشاجين قمتا اكمتين دبي استنا نيس جتي ياد مرمي رتي غرتي وان جتو ولي غليتين جر وان اتجتو فديتين جر نمني جون جر ilmi namaa hedduun amala wal fakkaataa tokko qaba sunis boona irra hedduun ilma namaa ni boona amalli kun ammoo dhugaa ifa jirtu akkam fudhannee nama godha dubbiin dhugaa fi soba ta'uu miti kanaafuu akkaataan dhaamsa islaamummaa nama tokkotti himnu akkaataan nama tokko waa ittiin barsiifnu karaa mormiitiin yoo eegalame yeroo hedduu rakkoo fida mormiin mala ittiin nama amansiisan ta'uun qabu dhugumatti yoo laalle qur'aanni haala kanaanii miti kan kaafira dubbisu qur'aana keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa namoota musliman tahin kharaan inni falmiin itti afeerini jira isinis waan kana ni beeytan jeetiin abdadha wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli yoo qur'aana gabricha keenya muhammad irratti buufne kanarraa shakkii qabaattan mee suuraa takkitti suuraa qur'aanaa fakkaattu fidaa ja'a garuu wanni beekuu qabdan aayaan tun madiinatti buufamte yookiin ammoo xumura jireenya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan magaalaa makkaatti buufamte kana jechuun qur'aanni jalqaba buufamee nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ammoo magaalaa keessa deddeemaa yoo wanniin an dhufeen kun dhugaan taane suuraa akka suuraan an isinitti fidee fakkaattu fidaa namaan hin jenne haala saniin hin jalqabne da'waa jechuun
kan itti galma qopheessitee nama kaafiraa ol seensiftee hey as kootu suuraa takkanaa fidi jettuunii miti. What's a surah? Akkas jettee yoo gaafatte suuraa maaliin fida? An piizaa tola kan namoonni nyaachuuf dhufe. Suuraa fiduu fi mitii siin ja'a. Da'awaan adeemsa. Suuta yeroo fudhatanii haqa namatti himuudha. Da'awaan jarjaraan godhamtu. Namoonni musliman tahin yaada muslimaan isaaniif dhihaatu akka morman godha. Undercut the arguments of the Muslims. Here's the second problem and a more important problem. Amma immoo rakkina lammaffaa fi ijoon isinitti hima. Rabbiin azza wa jalla kitaaba humna jabaa qabu nurratti buuse. Qur'aanni kun dhugumatti mucjizaadha. Abadan ilmi namaa kitaaba kana harkamsiisuu hin danda'u. Inshaa Allah xumura haasawa kiyyaa irratti waa'ee mala kiyyaa isiniif hima. Garuu saniin dura waan biraatiin isiniif hima. Ani qur'aanni mucjizaadha wanniin ja'uuf yookiin wanniin an qoradhee baradhe. Qur'aanni kun dandeetii ilma namaatii oli akkaan ja'u na taasise hubannootiija. Allafaa ka'ee qur'aanni sababa kanaaf mucjizaadha jee nama tokkotti himuu hin danda'u. Sababni isaa an hubannootiya qofaan hima. Wanniin an jechuu danda'u. Ayata qur'aana irraa kaniin haalaan dinqisiifadhuu fi jaaladhu isa kana kan ja'u. Wanni qur'aana akkaan na jaalachise qabxii tana. Tarii isin arkuu dandeessan, arkuus dhabuu dandeessan jechaati yaada kiyya dhiheeffadha. Sababni isaa qur'aanni mucjizaa ta'uu isaatiif hubannoon tiyya ragaa ta'uu hin dandeessu. Qur'aanni waanin an hubatuu danda'u caalaa mucjizaadha. Waanin an hubadhee fi hubachuu danda'u caalaa humna jabaa qaba. Qur'aanni dandeetii tiyyaa oli. Kanaafuu guddina qur'aanaatiin hubannoo tiyyaan walitti hidhataanaan mucjizaa qur'aanaatti daangaa godhuttiin jira jechuudha. Qur'aanni ammoo waan daangeeffamuu miti. Qur'aana daangeessuu hin dandeessan. Tarii yoo namni tokko waan an ja'uun waliif galuu dide tanuma keessa hubannoon tiyya dogongora ta'uu akka dandeessu naaf hubata. Wanni kun mudatuu danda'a? Ni mudata. Kanaafuu namni tokko yoo dogongoruu kiyya mirkaneesse qur'aanaatu dogongora ja'anii yaaduun qaban. Wantoota kanniin lamaan jidduu garaagarummaa guddaatu jira. Garaagarummaa jabaatu jira. Awwaaniin hubannoo qaburraa hin isiniif qooda. Tahullee hubannoon tiyya daangeeffamtuudha. Garuu kalaamni Rabbii yeroo hunda sirriidha. Garaagarummaa wantoota kanniin lamaan jidduu jirtu seeraan kaayuu qabna. Understanding and still maintain that my understanding may be limited, but the word of Allah is perfect. We have to maintain the distinction between those two things. Now, having given you that brief introduction, amma seensa gabaabduu isiniif himeetiin jira. Mucjizaa qur'aanaa dinqisiifachuun maaliif barbaachise? Dinqisiifachuu keenyaan wanni addaa kan finnu jira. Nuti silaa muslima waan taaneef faayidaan isaa maali? Namni sagantaa kana hordofaa jiru irra hedduun isaa muslima. Kanaafuu isin Rabbitti amantanii jirtan. Qur'aanni kalaama Rabbii ta'uusaa amantan. Rabbiin ala qur'aana kana qaamni biraa qopheessuu akka hin dandeenye fudhattan. Kun waan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barreessanii miti. Kun kalaama Rabbiiti. Kanaafuu dinqisiifachuun maaf barbaachise? Inumaa qabxuma tanarraa haasa'uun maaf barbaachise? Dhimma kanarraa maaf haasoyna? Dhimma kanarratti qabxii lamataniin isinitti himuun qaba. Ta duraa waa'ee namoota qur'aana keessatti dubbatamaniiti. Namoota qur'aana keessatti maqaan isaanii dhahama keessaa waa'ee iimaanaa hoggaa haasoynu. Kan yeroo hunda sammuu teenyatti dhufuutu jira. Ibraahim alayhi salaam. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. يا إرجما خي محمد وان إبراهيم جئ دبدو يا ربي أكأتي وان دؤي تجرات شفتو نجر سيسي جئ. نبي إبراهيم عليه السلام أكملت دعاء خافت جئ ربي قافتي. ربي نمو قافي أداي سقافتي. قافة مو كبوي سقافتي. قال أولم تؤمن أكان أن واجرات جسون رقوم ستو جئ ربين. إيمانا قبض جتشودا هنك أماهن أمني. إيمانا قلبي خيسان قبضو نمني توكو أصو إيمانا قبو أكمتنا تمول إسي جي قافت ديبسان إبراهيم أموك أجيلا وائي إيمان إبراهيم يو يادن إيمان برات أبا فكات إيمان نخيج إيمان نخيساني في إيمان إبراهيم إيسا في إيسا جرا إبراهيم ديبسي قال بلا نين لقوم ساجي لكي أن إيمان ننك أباجي ولكن ليطمئن قلبي akka qalbiin tiyya arkaa ijaatiin gammadduufi yookaan guutamtuufi qalbii tiyyaa tasgabbii kannuun fedhaa jedhe. Kana jechuun muslimni nabiyyoonni ergamtoonnilleen yoo mucjizaa rabbii arkan qalbii isaaniitti tasgabbii wahiitu dhagahama. Onneen isaanii ni qabbanoyti. Kun dhaamsa ajaa'ibaa rabbiin aayaa qur'aanaa kana keessatti nuuf hime. ولكن ليطمئن قلبي مسلمني معجزة قرآنا برته معجزة قرآنا دينكسيفته قلبي ساتس كبيس سموساتي متي معجزة ونبر النوف سموته يقوب صوفي متي وتي قرآن معجزاته سابين جرة قروا آيان تنوائي قلبي تنيا دبتي قندوغا أمنتيتي ويت معجزة قرآنا دينكسيفته قدين ربي دينكسيفت يروتي آن يوجد الله أكبر جو الرب خيت ربه لما أداك أباتا akka duraan arraba qofaan jettu sanii miti
have of Allah. The next time you say Allahu Akbar, it's going to feel different. It's not going to feel the same way. You know, I tell my children... Anjolleet ya seenaa Nabi Muusaa alayhi salaam kan bishaan addaan qote san itti himaatiin ture. Seenaa ajaa'ibaati. Uummanni san cufti bishaan san jidduun ce'e. Ijoolleen tiyya akka waan bishaan san keessa deemaa jiraniitti akka if yaadan isaan godhe. Garuu akka namoota bishaan san keessa deemaa jiraniitti miirritti hin dhagahamu. Dhagahamuu hin danda'ullee. Dagalee lamaan wayita laaltan bishaan akka gaaraatti ol dhaabbatee jira. Iimaanni nama bishaan san jidduu qaxxaamuraa jiru sadarkaa biraan ragaa. Sababni isaatis namoonni sun mucjizaa san arkaa keessa bahaa dhamdhamaa jiran. Mucjizaa san jiraataa jiran. Kanaafuu nutis dhama mucjizaa dhamdhamuu barbaanna. Waan amma dura takkaa arkineen beekne arguun dinqisiifachuu barbaanna. Amma fakkeenya mataa kiyyaa wal qabate isinii himee eegaan xumureen booda gara fakkeenyota isiniif qopheesseettiin dabra. Fakkeenya 5 fi 6 waanin qopheesseef inshaa Allah hunda kakaasuudhaaf hin carraaqa. An bakka tana dhaabbadhee haasawuu na hifachiisutti jira. Maayikii kana naaf banaa. Amma gaariidha. Yeroo deddeebi'eetiin maayikii kana dhadhahaa ture. Garuu sagaleen naaf hin dhufne. Amma waa'ee kiyyaa isiniif haa himu. Akkaan an yaadaa turetti Qur'aanni wanni guddaan inni irratti xiyyeeffatu dhaamsa isaati je'eeti yaadaa ture. Waan Rabbiin je'e nutti hima. Rabbi maal na gorsaa jira. Rabbi qajeeluma akkamiin naaf qopheesse kan je'uun yaadaa ture. Kanaafuu walitti dhufeenya anaa fi isin Qur'aana waliin qabnu dhaamsa isaati. Isa kanaatu akkaan afaan Arabaa baru na taasise. Isa kanaatu akkaan irra deddeebiidhaan barumsa waa'ee Qur'aanaa dhaggeeffadhu na godhe. Tafsiira garaagaraatis dubbise. Sababni isaa dhaamsa isaa beekuu hedduu hawwee waan hin tureefin kanatti seene. Kun waan bara 2003 dura na mudate. Barumsa afaan Arabaa baratuun jalqabe. Yeroo sanitti dandeettiin tiyyatan afaan Arabaa gaariin turre. Barumsa afaan Arabaatiin kan naman dhaggeeffachaatiin ture. Garuu kan inni hubatuu danda'u dhibbeentaa 30 caalu. Tahullee humnaan if dirqee dhaggeeffachuu ittiin fufe. Yaadannoos barreeffachaatiin hordofa. Barumsa Xaariq Suweydaan kan I'jaazul Qur'aan jiru afaan Arabaatiin hin dhaggeeffadhe. Rabbi jazaa isaaf haa kafalu. Waa'ee mucjizaa Qur'aanaa irratti barumsa sa'aa 60 fi 70 qopheesse. Yeroon jalqabaa kaniin an mata duree mucjizaa Qur'aanaa jettu dhageesse yeroo sani. Tahullee barumsa san baratuudhaaf xiyyeeffannaatti kennuus wanni an irraa hubadhu dhibbeentaa 30 qofa ture. Garuu weetaan yaadannoo barreeffadhu kanatti waaniin amma dura takkaa dhagaheen beekneen arguu jalqabe. Wantoota garii jiruu tiyya keessatti takkaa mudadheen beeku. Edaa wanni akkanaa kun ni jira wanni jettu sammuu tiyya keessa dhufuu jalqabde. Sababni isaa hanga yeroo sanitti wanni an Qur'aana irraan cinqu dhaamsa isaa qofa ture. Amma garuu waan biraatiin arge. Waa'een mucjizaa isaa hoo je'eetiniif gaafadhe. Wanni ajaa'ibaa jechi mucjizaa jedhu Qur'aana keessa hin jiru. Jechi mucjizaa jedhu Qur'aana keessa hin jiru. Dhimma kanaaf mata dureen afaan Arabaatiif fayyadamne kan I'jaazul Qur'aan jedhu kana. I'jaaz jechuun jecha afaan Arabaa kan ajaz jedhu irraa dhufe. Afaan Arabaatiin ajaz jechuun jilbiiffachuu jechuudha. Ol ka'uu dadhabuu jechuudha. Namni tokko yoo afaan Arabaatiin ana aajiz jedhe ani hin danda'u jechuusaati. Ana mustaxiic, ana qaadir yoo jedhe ammoo ni hin danda'a jechuusaati. Ana aajiziin ammoo hin danda'u jechuudha. I'jaaz jechuun wanni tokko waan biraa tokko hoffisuu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni lama yoo wal aansoo wal qabanii inni tokko isa kaan gubbaa bahee ukkaamsee qabee akka ol hin kaane yoo godhe inni gubbaan taa'ee jiru sun mucjiz jedhama. Ka jalaan jiru ka ol ka'uu dadhabe sun ammoo mucjaz jedhama. Fakkeenya i'jaaz kan biraa isiniif haa kennu. Karaa qaxxaamuraa jirtan haa jennu. Namni wahii osoo karaa qaxxaamuraa jiruu makiinaan itti dhufte. Inni makiinaa dhufaa jirtu san hin garre. Garuu akka tasaa yoo naanna'u makiinaan seentimeetira 30 qofa isarraa fagaattee jirti. Ijjisaa hanga banamuu dandeessu adda banamti. Rifaatuu jabduutu itti dhagahama. Karaa deemu akka hin qabne ni beeka. Yeroo sakandii takkaa sanitti yeroo namni sun makiinaa saniin dhahamee bullaa'uun dura jiru sanitti namni sun miira i'jaaz jedhamu keessa jira. Wanni hundi humnaa olitti ta'a. Qur'aanni wanni irratti xiyyeeffatu warra isa fudhatuu didan irratti ol ta'uudha. Qur'aanni humna jabaa waan qabuuf namoonni isa mormuu barbaadan, namoonni isa qeequu barbaadan, namoonni waan Qur'aana fakkaatu fiduu yaadan yeroo hunda dadhabanii kufan, yeroo hunda kufanii jilbiifatan. Qur'aanni diina isaanii jilbiifachiisa. I'jaaz yaadni jedhu sanirraa dhufe. Jechi afaan Ingiliffaa kan miracle yookiin ajaa'iba jedhu hiikaa biraa qaba. Miracle yookiin ajaa'iba kan jedhuu fi mucjizaan garaagarummaa qaba. Garuu jecha nama hunda biratti beekame waan ta'eef miracle of the Qur'aan jennetti fayyadamna. Garuu jecha sirrii haa fayyadamnu osoo jenne mata duree sagantaa tanaa Qur'aana adawwii isaa humnaan jilbiifachiisu yoon jedhe mata duree dheeraa ta'a. Akkana jennee waraqaa beeksisaa irratti barreessuun ni ulfaata. Kanaafiin hiikaa sirrii kana filatuu dhiise.
eegaa ani barumsa i'jaazul qur'aan jedhu kana barataa yaadannoos barreeffachuu ittiin fufe fakkeenyota kannaman wantoota dubbataman akkamitti akka mu'jizaa tahee fi kanneen birootis barreeffataan ture yeroo tokko tokko weetaan barumsa kana hordofu yaadannoo barreeffatuu dhiiseetiin gara moggaa manaa deemee booya waanin dubbisaa jiruu fi waan qorataa jiruun hedduun booji'ama an akkamittiin waan kana hangammaa beekuu dhabe je'eetiniif gaafadha akkamittiin amma dura baratuu dhabe yeroo hunda weetaan waa'ee qur'aanaa dhago waa'ee dhaamsasaa qofaa yaada akkamittiin akka mu'jizaatti guyyaa takkaas dinqisiifachuu dhabe kuwaan sammuu namaatii oli ani dhaamsa kanaan moohameetiin jira yaa rabbi yaa allah je'eetumaan kufee sujuuda godha an kana caalaa barachuu hin danda'u je'eetiin jalatti kufa sababni isaa humna tiyyaa olte dhugumatti haalaan guddaadha. Tickled a baby or something. I couldn't study anymore. I had to stop studying because it was overwhelming. It really was. Ifaan golgoloine kadukkana moyu ilahin nuuf ibsee ka hunda dandayu akka dharri cabdee dhugaan ifabbayu نور الهدى نفير ربي نفاك ما شاء الله دائبي كما أستاذ نعمان علي كان ربي نملي بكم سدتشا دتشان سيهاد بلو obboleewwan qophii tana gama afaan oromootti nu hiiktanis galata guddaa argadha qophiin itti aantuu barnoota aqidaati ustaaz Huseen Soraa Booranaa barnoota aqidaa qulqulluu tana keessatti waan hedduu nu barsiisanii jiran hanga har'aatti kutaa 79 nuuf dhiyeessan kutaalee dabranirraa waan guddoo akka barattanii hubattan abdii qabna sheeka keenya akka rabbiin irraa haa jaalatuuti amma kutaa 80ffaa isiniif dhiyeessinaa itti dhihaadha. إنما وانتاني يالا إذا مخلوقات خالقه لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين تغفتوت في أردفتوتا راديو نور الهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتان سديت منفى كبرومسكين أردا من أدلة المعتزلة على خلق القرآن رقوا معتزلة كقرآن مخلوقا جتشو الرتي ور معتزلة دهيفتو كول الله لنا كتوانا سندور الدوك يسدو بند برسنة جرا ور معتزلة ور جلتان كيدا بدون حقيدا اعتزال سنساوان جدا قرآن مخلوقا قرآن أمما جدا جزا صدما كانوا قران كغافنو اتي ربي انقبر مخلوقان جدن كنا مو كفري ور سلفا ولي قلي نمي قرآنكم مخلوق دهين كفرا جتشرتي علماء سلفا ولي قلن ادوا سندور دبن كتوانا سندورا كيست قرآن مخلوق متي قرآن كلام الله ربي سبحانه التين دبتي دبي ساملت دبي سغلي قبو دبي غافن قبي قبو كدغامو أبا فدولين كرب سبحانه دبت قرآني دب ربي تاكسيتي جتشو إساني قرآنكم مخلوقا جتشو ررقا فدة رقوان إساني قرا رقا سدي أسين درا ولله اللي ترهد أرد اللي إن شاء الله يرب فده رقا إساني كيسان قرآني مخلوقا جتشو رفدة كولله لده سورة القصص كيستي رب سبحانه وانجلو فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين رب سبحانه سورة كيسة كنجدا قول حق أريد به الباطل ججهك ججلوغا كما مدرين كبني كواني أرى واني كجبات فدامي جتش هكات جتش رب العالمين أكناد ور معتزلة آية كان دليل قدة قرآن مخلوقا جتش الرتي أكناد رب سبحانه آية كيسا وانجدو فلما أتاها وقت موسى نسيد في كيسا نسين دور دبرت
nabiyullaahi muusan alayhi salaam osoo warri isa waliin deemuu fagoon laale ibidda argeedha. Ibidda argee jennaan warraan waan jedhe asumtaa haana heegaa ibiddi sun bir dhaqaa jedheen kissaan keessi dheertu gabaabinnaan akkana. Nabiyullaahi muusan ibiddi kaanit dhufee jechuu rabbi waan sun nu odeessu jira. falammaa ataahaa waqti muusan ibidda dhufe nuudiya hin lallabamee min shaaxi'il waadil eymani mogga laga kamirga irra lallabamedha. mogga laga kamirga kan irra lallabame fil buqaatil mubaaraka mogga laga kamirga sun inni bakka baraka qabdi keessa ka argamu min ashajarati kallatti mukarra lallabame jechu. gaafan mogga laga kamirga ka bakki baraka qabdi keessa argamu kallatti mukarra lallabbiin isa godhame nabiyullaahi muusatti. yoo akkana bakki toon lallabbiin irra godhameef mogga laga kamirga ka bakki baraka qabdi keessatti argamu kallatti mukarra kara sun isa lallabamedha. maan jechuun inni ana allahu rabbul aalamiin anin gabbarama arrabbi caalamaa jechuun isa lallabbiin godhame anin allah anin gabbarama ka gabbartii haqeeffatu rabbul aalamiin anammallee rabbi caalam guutuu ka caalam kan argamsiis akkan jechuun lallabbiin gar nabiyullaahi muusaa godhame jechuu. lallabbiin kun gariin irra godhameef akka rabbiinu subhaana suuratan keessa dubbat kan okaan ayatan keessa dubbate mogga laga kamirga mogga laga ta eegasi gam mirgaatti argamtu mirg nabiyullaahi muusaa ka argamu jechu. moggaan laga kun mogga laga ka deebisi mirgatti argam mirg nabiyullaahi muusaa ka ammallee bakki barakaa keessatti argamu bakki barakaa qabdi keessa ka argamu kallatti mukarra sigala kallatti mukarra kara suni gaafan lallabbiin gara nabiyullaahi muusaa godhame maan jechuun anin gabbarama rabbi caalamaatii jechuun lallabbiin kallatti sunirra isa godhame jechuun. asitti min ashajara gaafedhu warri muctazilaatan qabate min ashajara rabbiin subhaana kan jedha lallabbiin gaafan eessirra isa godhame kallatti mukarra mogga laga kamirgaarra kara kana lallabbiin gar nabiyullaahi muusaa godhame. lallabbiin kun yoo akkana kara mukaa kallatti mukaa jiha mukaa yoo akkana lallabbiin kara suni isa godhame min ashajara rabbiin subhaana kan jedhaan muctazilaan kan qabatanii min ashajara rabbiin subhaana asitti akkas jedhe yoo akkana wanni dubbate muka dubbate rabbiin kalaam waan jedhan kana aasa waan jedhan dubbi waan jedhan muk keessatti uume muki kun nabiyullaahi muusaa dubbise rabbiinu min ashajara jedha. lallabbiin gaafan kallatti mukarra argamti kallatti mukarra dhufti yoo akkana wanni dubbateyyuu muki dubbachuun maan nuu kenna muki gaafan dubbachuun rabbiin dubbi waan jedhan muk keessatti uume muki kun dubbata malee rabbiin dubbatu yoo rabbiin dubbanne qur'aanillee yoo akkana maan taha makhluuqadha. gaafa nabiyullaahi muusaa lallabbiin godhame mukattuu san lallabe malee rabbi isatti hin lallabnee nuun jedhan. akkanaa jechi isaanii kun jechi baaxilaati jechi dharaati. akki isaan aayaa itti kan akka hin taane akki hin malle akki kalaama arabaa keessatti deemuu hin dandeenye akkasitti kan min ashajara gaafin min ashajaraan kun i'raab keessatti isiin badal ishtimaala taatii jedhan. badalul ishtimaal بدل اشتمالك من جانب من شاطئ الوادي الأيمني من شاطئ الوادي الأيمني بدل سنيتي جتشو بدل اشتمال أكور نحاتا جرؤتي أكان جتشون للبين قافن كالتي سني دفتي كالتي مكا تدبي سياما اللي مقا لغا كامرقا للبين كالتي سني دفتي جتشو مالي مكا قافن للبي جتشو متي مكي أكامل للبان fakkiifammaan tan akka sanamaatti kallatti kana sagaleen na dhufte kallatti kana sagalee dhagaha kallatti muka kallatti bitaa
kallatti mirga kana sagalee dhagahaa jechuun akka asanamaat kallatti kana gaafan dubbataa jechuu miti gaafan sagaleen kallatti kana na dhuftii jechuu malee kallatti mukaati sagaleen na dhuftii jechuun gaafan mukana dubbataa jechuu miti kallatti mukaa jiha gartee mukaa moggamu kanaati gaafan dubbiin na dhuftii jechuu malee asanama keessattuu asanama kanami guutuun beekeessattuu kallatti kana wadhagahee jechuu waan sunitti yookaan muksun yookaan bakka suni gartee dubbatee jechuu miti kanaafuu lallabbiin nabiyullaahi Muusaa godham kun kallatti mukarraa kallatti sunin nabiyullaahi Muusaa gahee jechuu malee gaafan nafsun muksunii dubbatee jechuun diqqu mallee malu kuni gowwummaa gartee mu'tazilaat kanaafuu warri nuhaata waan jedh min ashajara gaafa miniin isiin ibtidaa'iyya jedhan siigala miniin ibtidaa'iyya gaafan kallatti sun irra dubbiin yookaan lallabbiin dhufti jechuu malee mata muksunii dubbate rabbiin dubbii muksun keessatti uume muki sun dubbate kun waan diqqoollee malle yoo mallee akkan jedhan taate yookaan akkan jedhan taate rabbiin subhaana jamaadaata waan hin tochoon kaak muka kaak dhakaa siigala kan keessa dubbii uume wanni kun dubbattee jechuun yoo fakkiif ka isaaniif deemtaate wanni gaafan makhluuqaatii aasoftu wanni makhluuqaatii dubbattu gaafan dubbiin makhluuqaat addadda guutun dubbi rabbi tahuuttu isaan qabata akkanaa waan kana siin durallee dubbanne dabarsineen maaniif ennaan hin maluudha yoo ta mukatan rabbiin subhaana aasamu keessatti uume mukat dubbatee jechuun kadeem yoo inni tahe yoo akkana wanni makhluuqaatii dubbatu guutuun kalaam rabbi taati kun baaxila isaalleen jechuun danda'anin warri kan jedhu warri gaafa wahdatul wujuud warridhan warri ibni arabii ka ulamaan idduun ka barsiisan warri sunitti akkasidha tanaafuu jechi kun hin deemuu jechuu ammallee yootiin diqqoo gadi deemtu rabbiin subhaana ayatan keessa waan jedhu ayyaa muusaa inni ana allahu rabbul aalamiin jechuu jiraan ulamaan sunnaa waan jedhan yoo akkisan baanta wanni lallabe mukan lallabe rabbiin gaafan mukkeessa kalaam uume muki lallabe malee rabbiin dubbatuu yoo jettan jechi karre mukattedhe yaa muusaa an rabbi keeti yaa muusaa an gabbarama an rabbi aalamaati mukatta akkan jedha muki akkamit gabbarama muki akkamin rabbi aalamata akkanaan dubbi jabdu yoo gaafan mukat dubbatee jettan rabbiin dubbatu mukat dubbate rabbiin lallabu mukan lallabaa yoo jettan jechi karre mukatti jedhe muki gaafan inni ana allahu rabbul aalamiin jedhe nabiyullaahi Muusaa lallaba yaa Muusaa an rabbi aalamaat anin gabbarama ka ibaada haqeeffatu ka ibaadan naamaltu jedhe muki gaafan lallabuun hin mala tanaafuu jechi mu'tazila jechi diqqoollee hin malle mukilleen akkan jedhuun hin malu muki makhluuqaat rabbiiti an rabbi gabbaraman jedhu muki an rabbi aalaman jedhuudha yoo gaafan muki tan jechuun hin malle yoo jechi kun mukirra hin malle yoo akkana mukan lallabee jechuun baaxila kulleen hin malu yoo ammoo kun hin malle qur'aanii makhluuqaa jechuulleen hin malu baaxilaat maaniif ennaan isaanan mukan lallabee jedhan mukan lallabee jette jennaan wanni sidaan geesse iddoo jira sunirra tokko aakhir aayattu sidaan geessa yoo aayatan diqqoo gad buutee qaraatu dhumirratti aayammaan jette inni ana allahu rabbul aalamiin jette muki akkan jechuu danda'a hin danda'u isaallee muki akkan jedhaa hin jedhan jechuun danda'an abadan mukilleen hin jedhu jechuulleen gartee hin malu yoo kun gaafan hin malle mukan lallabeen hin malu rabbiin kalaam muk keessatti uume muki dubbateen hin malu yoo kun hin malle yoo akkana qur'aanii makhluuqa jechuulleen hin malu qur'aanii kalaam rabbiiti rabbi subhaana ittiin dubbate akkanaan dubbi gaafan isaan malu ka dhagaamu ka qubee qabu dubbi akkana ittiin dubbate juzan soddomaan kun guutuun kalaam isaati subhaana wanni tokko harfiin tokko kalimaan tokko jechi tokko makhluuqa keessa hin jiru guutuun kalimatullaahi subhaana kalima rabbiiti ka rabbiin nabiyullaahi muhammad irratti alayhi salaatu wassalaam wagga 23 keessa buuse akkasi geesse jechuudha nami qur'aan kanaan makhluuqedhe hin kafaraan ummati ahbaasha fakkaatan isaanii ka akka shaaciraa kullaabiyyaa jahmiyyaa ka isaan fakkaatu ka qur'aanii makhluuqedhan daliil tokkin qaban raga tokkin qaban kijin malee dhar malee ragaan tokka isaan qaban hin jiru ahlu sunna wal jamaa'a biratti nami qur'aanii makhluuqedhe
hin kafaraa jechuu haqiidan qulqulloon haqiidan dhugaa ta qur'aanii jabeessu ka hadiisii jabeessu ka waliigaltiin salafaalleen jabeessu ka ulamaan ummata bebbeekamaan guutuun irra walii galan ka diqqum tokkollee mamadarree hin qabne ka qur'aana hadiisii jabeessu jechi kanaa jechuu alqur'aanu kalaamullah qur'aanii kalaam rabbiiti minhu bada wa ilayhi ya'uudu isirra jalqabe isa dubbateen ammallee garisaa deebihaa haqiidan gaafan nu jabeessuu qabnu kan irra deemuu qabnu kan ijoollee irra guddisuu qabnu ka ummati keenya irra jabeessin irra leenjisuu qabnu haqiida akkana tahuu qabdi maal jennaan wanni adda adda qilleensi adda adda nam seenee jennaan baasuun hin jabatti qalbiin shuba dhudde qalbiin waan baddu dhudde qalbiin haqiidaamtu dhudde keessa baasuun hin jabatti yoo ammoo kan irra guddate kan irra leenji kan irra jajjabaate kan irra qajeele qalbiin isa kan dhuddeetiin jette haqum irra deema innillee haq barsiisa haqe kan fudhata tanaafu warri qur'aanii makhluuq jedhu raga tokkollee hin qaban ragaa mu'tazilaan fidatan guutuun raga dharaa raga kijibaati haga barumsi taanutti بارك الله فيكم صفة ذات عيسى الله ما كربي دانسا الله كانت النباسي الله قرآن فديسا الله ربي رب ماسا الله إساتون فيمي الله قرآن فديسا الله إفتنوا دامي الله إفتنوا دامي الله ما شاء الله شيخين كبجمع بجالتما أستاذ حسين صورة بورنا ربي نسن الرها جالتو بيكم سران بيكم سسيني هذا بلوجن إسنيس لقيفتوني كيني هنگم ماتين وجه ترتاني وانو لقيفتاني في هدو سنگلتون فن كبجا قدو سسينيف قبنا هنگ سگنتا صورة قلبيتين الحد دفتولي ترچانوتي نگي ربي كيسا نفجراتنا جروك أناني كيسا قباتنا ملكي دنيا آكر أرقاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور الهدى صورة قلبي مسلمة